السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجتوتا في دقتوتا كنافتو في جرجتو سنين جتشا برانك جايبا كبدي سيدو في برانك تكا نمن دلقين كبدي سيدو في برانك كونس أسرة واحد دكا براتن أبدي قدام كبا شير لايك سبسكرايب gochuudhaan najjabeessaa siniin jedha hamma dhumaatitti viidiyoo kanallee daawwadhaa jalqaba osoo hin taane viidiyoon hamma dhumaatitti yoo ilaalan waa hedduu irraa hubachuu danda'anii jechuudha jalqaba irraa yoo ilaalte jalqaba qofa ilaallan oma takka irraa hubachuu hin dandeessu hamma dhumaatti yoo ilaalte immoo waa hedduu keessaa argachuu dandeessa akka isin jedha yaanni birankichaa maal akka ta'e kan walii ilaallu ta'a kan walii ilaallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin turaa isiniin jedha amma itti bilbila bilbilee fi jira hello hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نجامي والله نجاكوتي الحمد لله لقى نجاتا ده كم يتلقى انجرتا عرفتي مالي واني قرصوك عرفتي مالتي جرا دوار نجام لي نايه بريدة نجاش راني تركم كيف سياب أما نجاش نينجرا والله أولمتي بريدة بيتا الحمد لله نجام لي منجرا ستي هجمت ما بالبيتا سريف لي بالبليغرو نرى كاسون دندن akkasi namni yoo mahajame nama suqaan nire namni jechuun beekta yoo mahajaa anis dura jechi akkas osoo hin taane yeroo kaan illee beektaan biiziidha yeroo kaan immoo barnoota yeroo kaan immoo dalagaadha yeroo man qabne malee saniif miti internet marattu yoo deebi'u jedhee hoo yeroo takka takka akkas yoo ta'e malee dhugaa jechuun haadhumara kiyyaatti foon bilbilu beekta maaliif isinleen miseeji yoo isin keetti ilaaluuf yeroo hin qabu amma mochuun dubbiin dirqama jechuun natti waan taateef isanumaafin argitee siif bilbiluu danda'am. Beekta dubbachuun jechuun xiqqoo natti ulfaata haa ta'u garuu namni wayifuu waa namatti mataa erga namni namatti mateetiin hin jedhe waan san immoo namni illee wayifuu namatti mataa anis immoo gaafachuun kiyya dirqama waan natti ta'eefi. Beekta haadha kan keetti xiqqoo waanaan jettee sanuma si gaafachuu barbaade jettee. Haadha warra kan keetti xiqqoo jechuun waanaan jettee akka waan ati fi isiin walitti bu'iinsa wayii qabdanii jechuudha wallabbii qabdanii sanuma telefoona bilbilee fi jennallee inni irraan kaasuu naan jettee sagalee waan kaa'e immoo sagalee kiyya si laaluu jettee. maal akka ta'e garuu naaf hin galle beektaa isiin akka yaada naan jettetti akka waan haatee jechuudha. Anoo mana tokko jiranii miti haatee waliin. Isiin yaada sitti dhiyeessitee argitee waliigalaan jirru amalallee waliigalaan jirru waan ta'eef narraa argitee yookiin ana irraa baasi yookaan immoo isaan narraa baasi. Isiin jennaaniin wannummaan akkasiituyyuu argitee akkamitti akkana jettaa mana immoo ijaarratiin hin jirra. Yoo mana ijaarratiin yoo mana san keessatti hin jedhe yookiin immoo si baasaa yookaan immoo isaan itti baasaa naan jedhe jechuun akkamitti wanna kana akkamitti ta'a jetti isiin immoo argitee sababni wanni inni telefoona irra kaasuu dhoorgetiin hin jedhe kana telefoona wanna irra kaasuu dhoorge maali ani immoo yaaduma itti dhiyeesse malee dirqama argitee wanni kun ta'uu qaban jenneeni inni immoo sababa kanaaf jecha aareetiin akkamitti telefoona kaasuu didaa jetti. Bilbilee telefoona jechuun sagalee kaa'ee fi narra kaasuu didee ani immoo akkuma jechuun isaan akka waliin galle akka immoo mana keessa anaaf isaan waliin jiraata
inni immoo argitee nu birallee biyya hin jiru waan ta'eef sanuma yaadatti dhiyeessee akkana jennaan maaltu si jarjarsee naan jedhee kanuma argitee naannoo leetiin yoo san jedhee ani eesh jedheetumaan jalaa cufadhee amma immoo telefoona irraan kaasuu hiriyyaa kan keetii kanaaf mee gaafadhu namni nama maratti illee waan himu kanaaf sitti aana hiriyyoo mallee argitee waan marattu iyyuu namni isinirra walitti aanu jiru saniif sitti himee naan jette beeyte. Arnaan jette bar. Najal itti himee jechuun itti bilbilee najala kaasuu didee yaada kana waliin mari'annee erga jenneen boodatti yoo san lole. Ayyee. Yani mu argite isaan immoo akkam jedhee mana kan gadi baasudha. Situ iddoo dhufe malee argitee isaan iddoo hin dhufne sin argitee kun mana ijaaraa jirra. Wani nama kan jiru xumurachuu kaane haga sanii isaa horii dhoksii jedheeni biniin xumuruu kaane waan hundi kan wate obsi jedhee biniin nagoma addaan cufannee biniin shiittee biniin nagoma addaan deemee amma immoo maaltu qolatee biniin gidduu kanatti argitee kanuma kan gargara irraa taraan itti eegalte. Telefoona narraan kaasuu yoo itti bilbilee sagalee yoo kaa'illee narraa naan. Akkasii jetti ka. Sani siifi rabbi walitti beeka beektaa isin akkasiin naan jettetti akkasii ani waan isin naan jette sitti ma beekta namni wayifuu namatti mataa ani immoo waan isin naan jette osoo calliseetiin hin argitee si gaafachuullee baadhee badii jechuun balleessan ana beekta maaliif namni wayifuu erga inni si waan naan jette anillee immoo si gaafachuun. Isilleen yoo argitee narraa baasii erga jette obsuu qabdi maaliif anillee si itti meetiin jira gorseetiin jira mana argitee innis ijaaraa jira mana kanoo ijaareetiin jedhe argitee sillee taatu isaan illee taatu bakkuma ta'etti yoo isaan san barbaadan isaan itti baasu yoo isaan immoo argitee manuma isaan keessa jiraachuu barbaadan illee si baasuu qaba kanaaf wal danda'uu qabdanii yoo argitee isaaf haadha sillee haadha waan akkanaa atuu jechuun qabdu taphumaafuu waan akkanaa kaasuun qabdu haadha tantee taate immoo maal jetta haadha tantee osoo namni akkana godhee osoo abbaa warra kan keetii haadha tantee dhufteetiin argitee si bira osoo ka jiraattu taate haadha tantee narraa baase osoo inni kasiin jedhu taate akkasumatti ilaaluu qabda yoo isa argitee isaaf haadha sillee haadha jedheeni anuyyuu gorseetiin hin jedhe kanaaf garuu naa gaafadhuu naan jette ana sanumaafis si gaafadhe dhiifama. Kanaaf jechuun maali wanni si aarsu hin jiru beektaa kun namni akkuma itti fakkaate isilleen immoo dhugallee jedhitti argitee simaammariidhaaf wanni kun waliigaltee dhabiinsa irraa kan ka'e jechuun ni mala. Kanaaf namni jechuun nama bilbilaa fi maal akka uumamu namni gaggeessaa ani bilbila isiin bilbiltee rakkaa fudhatan immoo agarre kanaaf amma isiin isaan dura bilbiltee bilbilaa yo sila que bakal jadi aktivitas kan aktivitas di Maroko interesa. Akkasi kanaafuu eebalaan illee asirreessitumaa fi siin jedhee namni haati illee argitee namni haati namaa ati isaan argamnaan ati argamte dirqamaadha tante jabeessuu qabdaa haga isaan argitee lubbuun jiran waan isaan barbaachisu guutuun godhuun dirqama kan keetii isaan illee ijoollee baan qabaniisi malee kanaaf ba'aan haadha fi abbaa sirra jira. Eenyummaan yoo taate argitee namni jaartiin san booda dhufte dirqamni haadha fi haadha tanteeti haati warra akka haadha warraatitti haati namaa immoo maatiin jedhee si himu waan argitee galati isaanii waan isaan nu wajjin ta'aniitiin nu guddisan himuu hin dandeenyu akkasii siin jedha kanaaf akka itti tasgabbeessa. Iya dil jadi ini bakal aku tipi mana isin gargar tu di dia tetap tapi kan anak kita ani tidak ada injuru kali tu cari saya di mana kata ni wani ya saya insan istimal boleh itu ni tu saya jarak jarak untuk noge wan mesti udah ini bahasa mana boleh mana boleh injuru Ay kasih
jaalatee bakkatti addatti oolu bakka guyyaa sadii kana jedhama nama qullaa ittiin galamu maal jechuudha. Kanaaf namni beekta amalli nama addaani isilleen immoo dubartii takka malee argitee namni soddaatee akkana kanaaf argitee amma atillee illoleen jedhi isilleen ani isidhan walumaa galeetumaanii piraank sirra dalayne malee maaliifaatiin isilleen uummata akkanaan hin jenne. Wallahi biraankiidha wallahi malee waan akka isilleen naan hin jenne anumatti itti bilbilee isin naan bilbilee dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate anuma itti bilbilee akkana isarratti biraanki dalaguu barbaadaa jedheen itti hime malee. Yaada kanallee akka jettu anumatti jechisiise beektaa akkana jedheenii yaada kana itti kaasi achirra immoo ani haala kanaan biraanki irratti dalaguu barbaada waan ta'eef akkas jedheenii isaan illee argite yookiin irra baasii amala waliin galluu jedhi akkas jedhiiti isaan akka waan jechuun isaan wal dhabbii qabdaniitti yoo ta'a jechuun akkasi godhiiti. Kanaaf achi booda immoo ani biraanki isarratti dalagaa jedheeni akkasii dhiifama guddaa naa godhiisiin jedha. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf telefoonii irra cufatee jira hedduu aare inni immoo jechuun mucayyoolleen maashaallaadha nama akkas jedhuu miti haati isaa akka haadha ofiititti jabeessiti haga walitti dabalamanillee gara waggaa hedduu lakkoo isaaniitti ni jiranii maashaallaadha. Hedduu akka isaan illee akkuma ilmoo ofiitti ilaalanii isilleen immoo akka haadha isiitti ilaalti. Ani maaliif akkana godhe isirratti bilbilee raawwadheeti ati isatti bilbiliiti akkana jedhiini haadha santiin irraa baasi jedhiini isarratti biraankii dareeyinaa jedheeni isii walii galeetumaan biraankii isarratti dalaguudhaaf jechuudha. Kanaaf isilleen akkasuma goote akka waan wal dhabaniititti jecha tokko isaan jette inni immoo sababa saniif alee raawwatee telefoonallee jala kaasuu dhabe. Isin immoo natti bilbiltee anaaf isii walii galee jirra waan ta'eef amma inni illee walaayina natti deebi'ee jira biraankii irratti dalagee naan jettee biraankiin kiyya naaf milkaa'ee jira. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya like share subscribe gochuudhaan na jabeessa isiniin jedha. Chaanaalli kun chaanaala haarawaa yeroo muraasa keessatti naaf guddatu na bira dhaabbachuu qabdan isiniin jedha. Kanaaf amma viidiyoo baasii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.